ummata Oromoo ummata kabajamaa ummata jaalatamaa kutaa kudha tokko والله لازم كنا كده فتي قصة قطو ندي كده ندي سينا قرسيسا سينا قرسينا كل شيء تاي كوي تاي ما نسيت سينا قرسينا جون جوني ما لك ما نسيت سينا جانجرو عادو بدفوادي كوي كا يا كني فوارا جيم فتو كوي هاغ وار جيم فتو كباي كوي سغالنا كن يرو تاكتي ريكاردي اغودن كوفا امني كما في بتربا كن ورابي ورابدا كوي سوسي ورابي ورابدا tokkoffaa suusee micattiin suusee jedhamtu tun lubbuun isii gaafa ba'e eenyuun gaafattanii tokkoffaa irratti abdii goo gaafattanii lammaffaa irratti duunee gaafattanii sadaffaa irratti sooraa gaafa. Oromo, nama kuat pasal ini jadi harga. Sisi mari wan ke sande me beka boleh sonda ke tokofa. Andanya kutur. Fuad etikal tagoli takai. Boleh tanya kutur abdi. Wallahi zalul wan ati messenger ana soft wan yasin fidin yuan isi abdi da soft yuan yasin fidin annama miti. Abdi go nanakai ila ande me jira nanakai ande muda. Rabbi ana nawami zalul nawami makaki. Oh boleh so sini ini nagefa to bate Daika to ko nagefa zalu daika to namonni kuma to ko bisa ga nagefa ani june na yu june ko ani kono ani bare ani wani lagi sami duraus obsara wadure Maje chudati, obsa kawadu, dura dapat abdi shira kana dalagu jira, sora shira kana dalagu jira, mika shorre ra dalagu jiru si mana ke, dura da gefadu dura, dage ga da gefadu suse, abdi go kana, wani be go kapten Oromo, namni shira jalan, messenger kaisa fuadi le kaisa basri dalaga, ucapar kana. Kamu dah lisi bo, ayah kawan nama itu. Mal koden. Jangan kamu sih, illa lebih gama, illa lebih june ama kata jami. Dan june sih kami dah gifadu. Amma mo anjune ra godamu abu, butuh sitina sih dah gifadu tidura. Atina gifadu. Shirat kuan kap duran. Susen nama ati miskina. Abdin gongku sibira tae isa bisoran shira isan dalagu jiran imbe itu fuad miskina jalasi himu jira amani wanni undi hichiti isan dalagu jiran amani abdi go dalaga jira ayam sur fuad nare fuad miskina obsi anjune ni kare amma ati wani beko june berbade me apa lagi june berbade me suse jalu fuad wani galle isa di finara gefado zalulin kuni yakkama waan jar messenger keessatti haasaan zalulin geeffad waan isin messenger keessa haasoftan siid abdiin yoo mucattiin tunillee mana cufte waan asirraa bu'ee ummata Oromoo irratti barreeffama sagalee guutuu bilbila kaan irraa jijjiiree waan hin fidin wallahi billahi annamaa miti ta'a wal kabanya wajji joda na baro bidali sharif kan orgach koy susi da gefadu sharif kan orgach mami sharif nama jam kan orgach da gefadu susi nuti june akkati barbate sirgachina akkati barbate ti kaba kita tus undi kesa mana bana ta gefada umanni kuma lama dibito kun sinta kata tale umanni kuma lama dibito kun ajalla takati ordofati mana sai da kajolen kun mana abana tale yo sa mana bana tale ko dati bukiri ma dimma uyatira mana fuata ka bolona goteran hordofina na ke harka ke san ka bol umanni fo isi fo dati da daga waisi masuse sharif kanafi ay abdi dis daga sharif abdi la sharif kanafi oh sorry waisi suse waisi ewa akkana la suse amma wani go sharif kanafi afwadi fi ana amami ha folo godan amma nuti takatalamne ha dufan khota namni wa suse jettu barbadda fwadi kabadda namni kunni lama dibbi takakun namni kunni lama dibbi takakun kotu na jala kakkabi folo na godi kotu folo gasti bueda mewani dallalla wallahi zalul anabdi ben zarul bu ben ana sinjere benu
Dhagaye isin himaan. Akkatti illee muutiin kaasin obboleessu. Wanni isin deemtaniif lubbuu namaatiin taphatanii obboleessu nama ajjeeftanii fooloo barbaadan si galee. Dhagaye ani fooloo keessa yoo barbaadan hudduu irree seenaa. Ummanni ayyala jirtan namni kumni tokko kun obboleessu na dhagaye. Barbaadu fooloo na godhi barbaadu dhiisi obboleessu adii sitti himaan. Mucattiin tun osoo qorsa dhugaa dhawaan wayii keessa obboleessu fooloo miti obboleessu lubbuun tee duniyaa haran jiraattu jechuudha si galee. Tokko baay'ee chakkisaa moo maali? Abdii shirataatu jirtan wanni kana jettaniif wanni kana hordoofsii fi abdii shirataatu jirtan warri shiraan beekamtii qabu isin lamaani. No waan miskiina tuttuqina dhaggeeffadhu wali sima lan ati na dhaggeeffadhu wali sima fo'aad miskiina sii fi abdii walii galtaniiti waan kana hojjechaa jirtan soraatti. Follow siningoni kan barbaadan Oromoon akka follow siningoni kan barbaadan dhugaa kiyya dhoksuufidha. Ijoolleen Oromoo dhaqaati bor ayoon du'e dhugaan kiyya dhokachuu dandeessa. Uummata gastii barbaadan hundi keessa. Suusee na dhagaye suusee. Rabbii jedha waan biraatiin Wanjina qori suusee naa daleessitu oobsa isin Oromoo namni kumaa fi dhibbisa ditakan koottaa nutti daamaa. Sharif kana fi anaafi maamii fi fo'aa qabaddaa isaan itti dhiisaadha. Haqa suusee amma baafnaa fi lees gosi nutti daama. Daleessi. Okay. Daqiiqa shan qofa dhaggeeffadha. Daqiiqa shan bichaa gastii kaaranaa turtu. Kanaaf hundi keessa laxxanii mana banantanii dhugaa kunaa dubbachuu qabdu. Uummanni jala jirtan dhaggeeffadha. Annama tokkollee hin buusne maamii dhaggeeffadha. Warri jala jirtan uummata gastii irraa kanaaf mana illee barbaadan fooloo godhadhaan illee nan du'a maalitti gootu miti. Warra gastii irraa kana garuu fooloo godhaati. Abdii narraa callisi. Abdii narraa callisi. ati borosaatti Namni gastii kan baasii buusa yoo barbaadatte mana kee banattee dhugaa kunaa dubbatta. Yoo dhuguma dhiira taate obboleessa taate si galee obbolummaa koo yoo naaf almuudha barbaade si galee kanaafu dhaqaati hundi keessan warra kana takaatalaa deemaa dhaqaa mana isaanii deemaa amma gastii banatu daqiiqa shan keessatti dhaqaati mana isaanii deemaati namni 1,700 fooloo godhaati dhaqaa mana isaanii deemaa takaatalaa dhugaa kee yoo saniin baasan ta'e immoo gadi qabdanii fooloo korraa kafattu naatu siniin jedhe sini galee hundi keessan dhaqaa dhugaa koo barbaadu yoo ta'e na jaallattu yoo ta'e sini galee dhaqaa wajjin kanas akkasi.